Guyyaa tokko abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii too balbala fuulduratti buna dhugaa jiranii abbaan manaan qarree irra gama laalee haadha manaa saadhaan yaa lubbuu jedhee waameen isheenis yoo jettee jala awwaatte lafa gama sanaa sana barana qotannee irratti qamadii facaafachuu qabnaa jedheen isheenis maarree yaada bareedaadha garuu yeroo qamadii sana facaafannee ol galfannee gurgurannu ittiin uffata bareedaa sana naa bittee shinshinii naa hodhisiistaa jetteen innis jedhee itootti yaadiin hamman qamisii yookiin shinshinii bitee ittiin siraasisu sa'a bitee weessoo sirraasisu jedheen isheenis dubbii isaatti aartee hamman taa'ee weessoo kee raasu galee mana haadha koof abbaa kootti araqeen baasu jetteen jedhama. Kanumaan lafti siroon qotamee hafee abbaa manaa haadha manaanis gargar bahani. Waanan jedheef hin qaba. Walii galan alaa galan jedha Oromoon. Lafti sun itoo qotamee sa'aas shinshinis bituu danda'a ture. Maarree yaa saba koo yaa lammii koo walii haa gallu. Walii galle alaa galla. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa soorudha.